Warqayyo yana gadi sambarada daadoo mirga vital borul galchuufa gofdii of lasan jirtan cuufa laayisan dhiyeesse dhiyaadatu nin qoomiteen tagorf miidiyaa irratti sanii dhiyeessinu deemtu podcast jenneeni marro nisanii dhiyeessin marro waan mataa hedduu waan tansa waan namtu jireen jira waan gammada waan gartee dhukkubbii waan jaalala waan dhibaa waan jibba waan rakkoo bal'inna waan jiru nama jira hedduu asom akkasi duuba fulaan tundu tokkottiin siyaasa callatti dhiyaanne siyaasaan ammoo waan cufee jiraati waan akkuma isii dubbat namni gari hojjaa wamballitti haasa'u jiru sunu beek waan hedduu birda brabbo suni waan mata irriba mata waan akka mataan irriba haasa'u jiru kaan jirti duuba nageenni sanillee badhaadha yarrallee ajuda chaanillee wala garree galata badhaasooti anillee jajjaba jabeenno akka namaa kenna galati badhaasoo badini nagaa meejuu qixxeena har'allee hin baane akkaan waan asum keessatti wanni gartee waan hedduu jenna hara podcastii hanallee waan hedduu jedhaniin akka matanam tokkootti duuba waan jedh keessa qabeetta fillee akka adoo qabadhe nami dhibiilleen atoo 3-4 taate isaa irdeebi'e jedhullee yookaan wanni kun waan gartee lubbuu qabaati nami jedh akka adoo beeku gartee anin jirutii keessatti waa barachuu fedha hojjaan tokko anin yaa waa bara dhifiin jedhu yoo fuloo bahee guutuuf boolla malee guutamtu beekifiin jedhe wani sun waan guddoo nami dhibiilleen atoo akkas baratee dansaa jedhee qalbitii keessatti herreeg duuba nami jireenya hankee keessatti nami cuftinuu guddachuu fedha hojja guddatanii gaaf nami hojja guddata fuloo bahee guutuuf boollis malee guutamtu beeka yoo ijoollee ammoo akka booranii baanee jijjiga guddatan jedhan kaani nami danda'e marro tokkotti lafa ka'een deema jijjiga guddatan hojjaatiin marro tokkoon guddadha eeg haganne diqqa haganaatu fuloo bahee guutu beeka eeg boolna malee guutamtu beeka eeg yoo taniin taadhin hojja waa irra gor hojja dokonkor aniin soorin qabu waninni mashaqa dhibii jetteetti makeessif seensifti taate fayyumtaa yaaddoo fi guddifti fayyumtaaniif gaargalchite jireenni ammoo akkummaan inni jiru akkum jigaa hawaa guddacha akkasiin deeman nageettaani sun keessatti waan betta try and fail baanantaan faranjiin jettu akkas duub itti gamta irra gorta in qajeelfatta in baratta in guddatta jireenya yookanumaan deemaniin duuba wanni siin akkasiitiif nami hojja guddate nami guddaan arsii artee hagaraanuu arri baasuu jiru mataan arri fagoo baase nami akkasii yoo gartee inni fuloo bahee guutin beeku boollis malee guutamtin beeku fuloon guunne bahee boollis malee guutamti yoonni seen guddamtu gaafii ijoolluma ammoo dokonkorillee diqqumna mirra midhaan gartee dokonkorii ijoollee faa gartee wayillee caccabsaa wayillee yakkaa wayillee midhaasaa arrabaayyoo dubbattullee dokonkoraa waan sila jechuun feenillee jechaa waan qajeeltuun tahinillee dubbachaa nam fuul gartee akka adoo barattee walti dhiyaachuun feeneen walti dhiyaachaa nam silatti dhiyaachuun walti irra fagaachaa gartee waan hedduu jira qalbii tanteetii waan dansaa hin tahini dhiyaachaa waan dansaa irra fagaachaa hojja akkanum jireenyi ijoolluma akkanum jira gartee hojja garii qalbitii yaa walaale isi gurbaa jedhuuba wanni sulleeni oomi ijoollum jira Abdullaa Jirmaa sirbidhaetti beetta ijoollumti daallum jedhe ijoollumti akka daalluma qabdi duub daallumti ammoo hojja ijoolluma hoomaaniti daallumti amtuun takkan guddinnaati akka ammoo atin gaaf ganni hankee guddaa daallum keessa baatuuni akka gaaf ijoolluma hag dandeetti itti gamtee dokonkortee qajeelfattee jiddee kaatee jireen hankeetiin durumaa deemtu nageettaa yisuun callaani takbeetta waan yaad gugurdaa lafum dhaabi waan didiqoo tolchituyyuu fakkeenya muuziqum tolchituyyuu melaal walaaloo barreessituullee melaal aninti yaa waan sun keessallee
wala loo ganna kudhan irra wala loo barreesse ni osoo ganni shanan irraa jennu ganni shanan irraa wala loo ganni shanan irraa barreesse qoonqoo akka gartee yeedalloo baananii sirbaan dhahuu wanni sun tagarii yoo ammaan ta'e deebi'ee ilaalu guddoo na ceersiti ammoo duuba wanni sulleen tiyyu gaafi sulleen gaafii ammoo akkani waan sulle keessa barachuu jirna agarsiifte wanni podcast itti gamtan wanni gari taanin dubbadho hojjetu duuba deebi'ee dokkan jechuu baatte ammoo ishoo gartee ifiin jedhulleen tattanu duuba akka guddataniin illeen akkanuma namii ana meherreg yoo ijoollumaa waan kana gan haganni khiyyalleen diqqaa itti game laanatu barachaa deemuu hin danda'a yoo immoo harka maradhe taa'ee gaaf ganni khiyya kun artiin ol bahee fuula yoo amma akka gaddeeffachaa ta'e duuba ana mootti xeeyyedha lafaaniif goota gartee from the scratch biyyittii baanta ta'an hawa gartee buurii waan tokko hin jirre itti xeeyyadhuufi hojjaa dogonkoraa qajeelfachaa dogonkoraa barachaa hadeem taate wanni sun guddoo gargarii gorti jireen kan kee keessatti anin atootiya ati maan taate itti gamte waan garaan kan kee jaalate itti gamte hagi akkitellee akkite hagi midhaasitullee midhaasite ammoo qalbii tanteetiini eeguu akka jette wayyakkini hojja cufayyuu hagi dandeetu waan dansaa herregi waan qajeeltuu gama ammoo duubatootiin agunfeet waan qajeeltuu gamtellee wayakkiitiin tanteen ooltu waa irra goriitii wallaalche kan keen oolu wallaalche kan keessuun ammoo irra baratte gartee dogonkor kan keessuun irra baratte marrootaan takka qajeelfachuu dandeetu marrootaan takka guddata akka gaaf ganni kan kee guddata ammoo nam fuloo bahee guutuuf boollis malee guutamtu gargarii beeku akka adoo barataatu jabaatte ammaan tan hojjaanatiin hojjechuu malti ganni ijoollumaati akkan jechuu fedhe tuniin qoomiteen ta'i deemtu poodkastiitii Growth Media karaa Facebook fi YouTube illee nu argachuu hin dandeettanii galata guddaa argadhaa horaa bula deebana naga badhaasootiin oolla akkas yaadu